السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة من تبراتي فالشمار كفوني جرجرتو بقى جرتيت نجين ربي سبحانه جرات وأنا قاقتي قالت ربي بقى جراتني. أكسمس وروني لايكي قوتشا جرتني سبسكرايبي قوتشا جرتني كومنتي اللي بريسا جرتني كنت تكيسني يقالتو ما الفاتحة سني جتشون بربادا بقى جرتيت نجا فياتا ربي يا داف مرادك سني سني فاقوتو وانكر فتني بيجابات هون ربي سني فاقوتو ربي سنعمل كيسو. Isinin jechuun barbaada hiriyoota kiyya yookaan immoo obboloota kiyya yookaan immoo faamilii kiyya maatii kiyya isin waan taataniifini wallahi yeroo hundaa isin eebbisaa yeroo hundumaayyuu jechuun wallahi isin eebbisaan deema jechuudha. Kanaaf iddoo tokko galatoomaa isinin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan yeroo baay'ee akkuma beekamu viidiyoo Saayidoo Farraa hojjechuudhaan na beektu har'a immoo jechuudha. Mucayyoo tokkotu yeroo hundumaa nattaasofti hiriyaa kiyya jechuudha. Maalirratti dubbachuu fedhee iccitii namaa bakkee baasuun jaaladhu. Akkasin na argitan kana miti iccitii namaa hin himu waan hin keessaan namaa godhuu fi waan hiriyoota kooti wajjin keessaan haasa'u hin dubbadhu jechuudha. Ofii kiyya haga danda'u walitti araarsu yookaan immoo haga danda'u mokkora malee iccitii namaa baasee hin dubbadhu jechuudha. Akkuma isin mata duree irratti argitanii yookaan immoo akkuma tambalanii hojjetadhee dhufe irraa dubbachuu dhufe jechuudha. Hiriyaan baay'ee jaaladhu fi baay'ee kabaju tokkotu jira jechuudha. Hiriyaan kuni garee guddina Oromoo keessaa wajjin turre jechuudha. YouTube kan guddifanne YouTube gareedhaan guddifanne nuti garee qabna, garee Telegiraamii qabna, akkasumas garee WhatsApp qabna jechuudha. Amma ergi subscribe keenya guddatee yookaan immoo saatii keenya guuttannee seera YouTube guuttanneetu addaan dhadhaabbanne jechuudha. Hundi keenya iyyuu jechuudha. Naannoo nama 160tu ture garee sana keessaa kuuwwan keessaa liiftii qabataa kuuwwan immoo wallolee keessaa ba'a jechuudha. Isaan keessaa hiriyoota baay'ee na jaallata. Kan surprise na godhee laaptooppii kan naa biteetu jira, warqeellee kan naa biteetu jira jechuudha. Hiriyoota kana keessaa jechuudha. Ijoollee kutaa adda addaati Arsii, Jimmaa, Baalee eessadhe isinitti mee fixaa ijoollee kutaa adda addaa walitti dhufne jechuudha. YouTube guddifachaa turre jechuudha. Hin beeku ijoolleen keenya jechuudha. Kanaaf ijoollee kana hedduu tokko jaalladha, hedduu tokko kabaja jechuudha. Isaan keessaa kuuwwanis biyya galanii jiru, kuuwwan immoo jechuudha ammallee dalagaa warra jiru jechuudha akkuma koo jechuudha. Ijoollee kanaa waan baay'ee wal jaallanna, baay'ee walitti sin'ee keessaa kan iccitii walitti mannutu jira. Iccitii mana keessaan beektu miti haala maatii jireenya maatii keenyaa silkii fa'aa gaafanii anamma fakkeenyaaf maatii kiyyaa hin dawwallee ijoolletti silkii qabdi taanaan hiriyoonni koo kuni kaardii keessaa qabu taanaan biyyallee dawwalanii haga ilma koo yookaan immoo maatii kiyya naa dubbisan itti ga'u jechuudha. Iccitii waliin dhoffannu jechuudha. Iccitii mucayyoo kanaa ani garuu mala kaa'eefin jira. Ani mala kaa'eefin jira. Isinis immoo mucayyoon kana kan miidiyaa irra baasu hin barbaanne ofiillee miidiyaa hin qabdi. Garuu miidiyaa ishee irratti hojjechaa hin jirtu addaan kuttee jirti jechuudha. Mucayyoon seenaa isinitti mukana jechuudha. Baay'ee tokko mucayyoo kanaa wal jaallannaa baqaan amma danda'amu gargaarsallee yoo ta'e gorsallee yoo ta'e haga tokko kennaaf hin jira jechuudha. Isin immoo yaadamee maallaattuuf isin maatii kiyya waan taataniifi namni yaada hin dhabu waan ta'eefi yaada isinirraa barbaadaa jechuudha. Mucayyoon kun akkan amma YouTube irratti haasoo hin beektu ammaa fi Wi-Fi fayyadamaa jirtu rakkoon qabu booddee ittiin himaa. Maaliif maqaa ishee hin dhawu waan ta'eef isin iyyuu hin beektu. Namoonni tokko tokko hin beekaa jechuudha. Mucayyoo kana namoota baay'ee beeka. Ammatuun fidii maxxansee jechuudha. Mucayyoo kana maaltu gudataa? Mucayyoon kun akkuma nama tokko jechuudha. Biyya rabaa turte jechuudha. Mucaa tokko biyyaa qabdi jechuudha. Abbaa manaa qabdi. Akkuma nuyi of jijjiiruuf biyyaa baatee ergi biyyaa baatee biyya kana turte dalagatteetu mana jaarrattee jirti. Mana jaarrattee meeshaa mana keessaallee guuttattee waa hundallee xumurattee jechuudha. Birrii harkatti qabatteetu deemtee galte jechuudha. Birriitti waa bitattu yoo suuqii ta'es yoo baajaajii bitachuu ta'es galte jechuudha. Isheen garuu anaanii baajaajiin bitadhaa baajaajii biteetanii abbaa manaa kiyyatti kenne inni irraa hojjetu jetteeti yeroo itti sana gaa walii galte qabu waan ta'eef jechuudha. Amma mucayyoon kun isinii galtee maal taati? Abbaa manaa kanaa wajjin jireenya galte mana qabdi.
meeshaa mana keessaa qabdi. Homaa waan dhabdee hin qabdu jechuudha. Birrii isa fudhattee galte yoo ittiin akka inni baajaajii bitatee ittiin hojjetanii isheen amma mana teessee isuma gargaartu baqa. Hojii biraan uummadhu jetti. Silaa mana qabdi inni immoo baajaajii irraa hojjeta. Qonna immoo hin qotanna jettee baadiyyaa qotanna jettee xaafii qota jettee waan adda addaa nan qota jette. Bakkeerraa sangoota illee biteetanii sangoota bitee namatti kennee jiratte. Sangoota bitee namatti kennee xaafii naa galchuu jette mucayyoon kun jechuudha. Saniin booda maal goote mucayyoon kun abbaan manaa kun baajaajii wajjinumaan bitan. Baajaajii dhaqaniitu wajjinumaan bitan jechuudha. Amma abbaa manaatii na shawwadattee si yaanne rakkoo kanallee narraan gahaa jettee homaa tokko iyyuu yaadde bakka isheen bakka dalagadhee of jijjiire jetteetu gusaa galte jechuudha. Saniin booddee gaafa baajaajii kana bitu namtichi baajaajii see kana maal godha inta balaashoftee baajaajii mahaaraa kanatu inta balaashoftee mana garaajiin galchedhee manatti fidee galchuu dide. Baajaajii bitate kana bitatanii walii galanii jechuudha. Mana garaajiin galche jedhaatti yeroo hundumaa ganama galgalaa jette baajaajii kana fidee dhufu jette. Eessa gooti mana garaajii jirti maal rakkatti dheengaddi bitamte bar kana miidhame jedhatte. Inni hin gurgurateetu ittiin bakkee keessaa akka hin taane ta'a jechuudha. Osoo kanaan jirtu mucayyoon kun bakka dhattu hin qabdu kaasila maal gootire osoo kanaan jirtu hin ulfoofte. Gaafa isheen ulfoofte jettu maal jedhaani ulfa baasiitii biyya rabaatti deebi'edhe. Ulfa garaa keessaa qabdu mucaa garaa keessaa qabdu baasiitii biyya rabaatti deebi'iitii dalagiitii jireenya kanarra fooyya'anu jiraachisii jedheen. Birriitti fudhattee galte baajaajiin maal lama gooti kunoo baajaajii si tabalaashoftuudha. Kan baajaajittii si ammaa kana gurgurree ishee mana garaajii galte kana gurgurreetu waggaa lama yoo itti daladdee dhufte makiinaa bitanna waan ta'eef mucaa garaa kee keessa jiru baasiitii deemiyadheen biyya rabaa. Mucaa garaa keessaa qabdi. Amma mucaan si ji'a lama ta'ee jira. Ergi ulfoofte ji'a lama. Dhuftee naan mari'atte mucaa baasiitii deebinaan jedhee bakka furmaata sin qabu jireenyi isaa na jibbisiiseera. Baay'ee tokko na arsee jira. Baajaajii ishee bite sanallee mana garaajiitti deemeen ilaala jennaanitu na didee. Kanaafiyyuu maallaa wayya nan deemaa sabboontu qonaan jettee wallaahi natti boossee jennaani mucaa garaa kee keessaa hin baasanii. Yoo danda'ame baajaajitti yoo dhugumaan hin jirti ta'e baajaajitti fidee gurgurtanii suuqii mataa keetii dhaabbattee ofii keetii keessaa nagaddaa ulfataa ta'e iyyuu nagadda waan allee shunkurtii faa dinnicha faa minaamina karaa dura keessee iyyuu hin nagadda baajaajitti fidi jedhiniiti irraa hojjedhu suuqii banadhuun jedheen ofii keetii hojjedhu isatti hin kennin malee hin deemini biyya rabaatti hin deebi'ini. Yoo deebuu barbaadde immoo mucaa da'iitii maatii keetti akkuma kanaan dura kennattee dhufte maatii keetti kennadhuutii deebi'ii da'iitii gaafa isheen ji'a ja'a waggaa tokko guutu deebii kottuun jedheen. Mee isin maal jettu? Mee abbaa manaa akkasii mee maal jettu? Waa'ee atileetii ishee Gammadaa Sha'oo interview godhe sana abbaan manaa qabame jedhanii seera kanarratti dubbadhe malee ani keessaanitti ma ani akka mataa kiyyaatti yaada kiyya kenneef hin jira biyya alaa hin bayini mucaa garaadha qabdus haraama hin baasini jedhe lubbuu namaa hin baasini lubbuudha waan ta'eef hin baasiniiti rakkatteetu biyya ciniinteetu guddifatta waan ta'eef riskii guddatti ijoollee waan ta'eef mucaa kee ofirraa hin baasiniiti yooni na hiikisiin jedhe hiikin jedhe wallahi na hiikisiin jennaani hiiki qabeenya kee fudhadhu bahin jedhe. Mana isa qabdu gurgurattee mana guddaa ijaarratte mana kifilii jaamoo meeqa qaba manni ishee iyyuu suuraan isaa iyyuu na bukkee jira manni ishee jechuudha. Kanaaf dhiirri keenya Oromoodha jettanii nama keenya jettaniitu numatu wal nyaachaa jira jechuudha. Numatu wal miidhaa jira. Numatu balaarra wal geessaa jira jechuudha. Mee mucayyoo kana yaada kennaaf wallahi garatti gortu dhabdee waan jettus wallaalte ciniinnatti ma jirti hin beektu mucayyoo kana miidiyaarra hojjetti hedduu tokko garaana nyaattee baqa waaman jedhu wallaale haga danda'illee gargaaruutti jira. An akka isheen deebitee mucaa garaa dhabaaftuun barbaadu. Wallahi ijoolleen keenya dhiira akkas gochaa jiru ijoollee baay'eedha yoona jechuudha.
kan biyya rabaatti deebisaa mucaa garaadhaa baasee jechuudha. Kun immoo haraama duuniyaan gabaabduudha waan ta'eef mees yaada keessan kennaa fi koomentii illee dubbifattu anillee itti nima garuu amma dandeettii kiyyaa jechuudha amma beekumsa kiyyaa jechuudha itti meen jira mucaa garaa keetii hin baasinii rakkatanii iyyuu guddifattu yookaan immoo guddifattee xiqqooma ishee gaafa jedhu akkuma jalqaba irratti isinitti himee deebitee deemtaa hoo jireenyiin cima ta'e ilaaltee hin jedheeni baajaajicha jiraa hin jiru immoo ganama duukaa bu'in jedheen. Yeroo ittiin ba'u silaa manaa nyaatee dhugeetu duukaa ba'a miti duukaa bu'in jedheen bakka inni dhaqu hordofiitii ilaaliin jedhen nama walitti naqullee haa ta'u maaliif bakka inni dhaqu hordofiitii ilaali dubbii tokko immoo hin godhiniin jedheen dubbii tokko hin godhiniiti ilaali yoo dhugumaanii mana garaajii jirti ta'e baajaajittiin rakkoon qabu achi baasaatii gurguraatii suuqii ofii keetii banadhuutiin jedheen waan xixiqqoosee banadhuutii keessa taa'etii ofii keetii nagadadhu achi keessa teessee yoo jijjiiramtaa hin jedheen indaanqoo akkas waa tokkos immoo horsiisaa jirti jechuudha lukkuu kana tokko mana keessatti jechuudha manuma ishee keessatti kifilii tokko laattee fi achuma keessatti lukkuu fa'aa hin horsiifti jechuudha isheen iyyuu si fayyaddi hanqaaquu ishees gurgurachaa jirta ammallee hin jedheen kanaafuu jennaanii duukaa bu'iiti hordofi nama sin gaafatin dubbii sittiin godhiniiti hordofiiti ilaaliin jedheen garuu jechuudha wallaahi inni yoona sobee baajaajii dhosseetu silaa waan ittiin jiraattu hin qabdu yookaan waan ittiin garatti deebitu hin qabdu jedheetu biyya laa sanatti erguufi mee ilaalaa dhugaa rabbi namni daa'ima isaa mucaasaa garaa baasee biyya laatti ergaa kun dhiiraa kun nama mee kana oromoon tokko miti ijoollee bara isin hirkaa nyaattee isin nyaatti dhugaa rabbi ani baay'ee tokko agarrame ana akka mataa kiyyaatti yaada kenneeraa fi mee ijoollee keenya yaada keessan kennaa fi isinis wallaahi hedduu tokko nama gaddisiisa takka waan akkasiirraa dubbadheen beeku ani iccitii namaa saasa'een beeku ijoollee baay'ee mudannoo isaanii natti himan dubbadhu kan mucayyoo dheengaddaarratti dubbadhe kan gammadaan interview godhe sanas fiigicha fiidduu sanan beektu miti hundi keessan odeeffamaa ture maqaan ishee waan abbaan manaa ishee godhe jechuudha kun immoo ulfaa baasee dheeni baay'ee tokko ulfaata ijoollee wallaahi jireenya nuti keessa jirru baay'ee ulfaataa baay'ee waan nama gaddisiisudha wallaahi hundumaaf iyyuu rabbi nuuf laaffisu malee jireenyi duuniyaa kun wallaahi of nama jibbisiisa jechuudha baay'ee ijoollee keenya baay'een akkasitti siqaa nyaatu jechuudha kan ba'anii dubbatan kan hiriyaatti mataa illee hin qabu.